Akkam jirtu qaqqaaliin uummanni Oromoo bakka jirtanitti nagaan koo isin haa ga'uchaa ani lataa labataatii chaanaalii Eenyutu teekirraa egaan guyyaarraa kanas viidiyoo ajaa'ibaatiin walitti deebinee jirra. Warri yeroo jalqabaatiif gara YouTube kanaan dhuftan baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Chaanaalii koo subscribe gochuudhaan gara maatii Eenyutu teekitti dabalamaan isiniin jedha. Yeroo yerootti wantoota babbareedoo mi'aawoo wayii teknooloojii irrattis akkasumas wayii wantoota garaagaraa irratti xiyyeeffatan ni argattu. Subscribe gochuudhaan mallattoo notification isaa bira jirtutti immoo gurra lama baasuudhaan maatii koo ta'an isiniin jedha. Egaan guyyaarraa kanas viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Egaan viidiyoon keenya guyyaarraa kun kan fokus irratti godhu jalqaba irratti viidiyoo YouTube irra jiru maaliif dislike ta'a kan jedhudha. Namoota baay'eetti gaaffii uumuu danda'a. Itti immoo keessummaa qabannee dhufneerraa akkuma mata duree isaa irraati hubattanii dhumarratti immoo namoonni chaanaalii YouTube keessanii tolaan YouTube irratti akka beeksifattaniif isaafillee waamichan isiniif qaba. Amma dhumaatti turaan isiniin jedha jechuudha. Egaan daawwattoota tokko guyyaarraa kana viidiyoon koo baay'inaan kan irratti xiyyeeffatu waa'ee dislaayikii viidiyoodha jechuudha. Mee viidiyoo dislaayikii eenyutu godhaa? Mee dhimma kana irratti baay'inaan haasofnu isinis irraa of eeggataa adeemtu waan ta'eef jechuudha. Isin fayyada jedhee waan yaadeefidha. Viidiyoo YouTube irratti eenyudha kan dislaayik godhu? Viidiyoo immoo amma viidiyoo YouTube irratti jiru keessaa dislaayikii guddaa kan qabu akka addunyaatti viidiyoo isa kamnaa kanuma kanallee waliin ilaallaa jechuudha. Kanaaf amma dhumaatti turaan affeerraa kooti. Gara tokkoffaatti gaafa dabarru baay'ee viidiyoo keessan yookiin immoo warra creatorii taataniif yeroo baay'ee dislike kan godhani dogoggoraan jechuudha. Dogoggoraan gaafa isin jedhu namoonni baay'ee laayikii gochuu fedhanii dislike godhu. Gaafa akkasiin jedhu namoonni baay'een yeroo hundumaa dogoggoru osoo hin taane sunumti ofii keessanitti of ilaala. Yeroo YouTube ilaaltanitti yeroo tokko laayik gochuu fedhanii ofii keessan dislike gootu jechuudha. Kun persentii tokko natti fakkaata. Yeroo baay'ee namni ilaaluu fedhee ofuma keessanitti yeroo tokko sin mudateera ta'uu danda'a. Saati sanatti gaa namoonni baay'eenis akkasitti dogoggoruu jechuudha. Fakkeenyaaf YouTube viidiyoo keessan irratti fakkeenyaaf yoo laayikii 100 qabaattan persentii tokko yoo namni tokko dislike godhe almost dogoggoraan jechuudha waan akkasii kan uumamu. Maaliif namoonni tokko suni dogoggoree ta'uu danda'a jechuudha. Laayik gochuu fedhe fakkeenyaaf wanti baay'een si mudatee ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf viidiyoo baay'ee nama gaddisiisu viidiyoo namni hundumtuu jaallatu irratti dislaayikii fa'aa 2 fa'aa 3 fa'aa baay'ee fa'aa arguu dandeessu jechuudha. Kuni namoonni baay'een yeroo sanatti laayik gochuu fedhanii mallattoo dislaayikiitti bocuudha. Kunis egaa dislaayikiin kallattiin itti YouTube irratti uumamu keessaa isa tokkodha jechuudha. Kuni hundi isaatii immoo dogoggoraan uumama osoo hin taane qabxiilee arfan kana keessatti illee egaa kan biroon hammatamuu danda'u jechuudha. Lammaffaatti gaafa dabarru lammaffaatti viidiyoon kan dislaayik ta'u informationii sobaa laachuudhaan jechuudha. Informationii sobaa laachuudhaan gaafa isin jedhu fakkeenyaaf namoonni baay'een tambilanii isaan irratti sobu. Akkasumas immoo viidiyoo isaanii keessaa fi tambilanii isaanii wayin argatu jechuudha. Yeroo kanatti wanti isin argitan irratti kilik gootan mata duree isaa ta'uu danda'a, wantoota garaagaraa ta'uu danda'a. Garuu immoo gaafa keessa galtan kontentiin tambilanii isaarra jiruu fi kontentiin isa keessa jiru tokko miti. Yeroo kanatti gaa namni maal godhaa dislaayik godhee ba'a jechuudha. Kunillee kallattiitti viidiyoon dislaayik ta'uu keessaatii isa tokkodha jechuudha. Kanaaf informationiidha jechuudha. Amma mataa isaa yeroo viidiyoo keessa galtanii shimee argitanii kan galtan jiraachuu dandeessu jechuudha. Amma guyyaarraa kana shimee ammanii infin shimeenis interviewun goone shimee wajjinis wanta naasee hin qabu. Garuu shimee maaliif nagaatti fidee kontentii isaan ittiin akka itti sobaan wanta tokko uuman isinitti agarsiisuudha jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een akkas godhu jechuudha. Fakkeenyaaf namoota bebbeekamoo fuudhanii irra kaa'anii kontentii isaan irra kaa'anii namoota akkasii jedhanii irra kaa'anii garuu immoo kontentiin viidiyoo sanaa keessa jiru jechuudha. Kanaaf gaa namoonni kallattii kanaatiin dislaayik godhu jechuudha. Sadaffaa irratti immoo kan namoonni dislaayik ittiin godhanii safuu uummataa viidiyoo cabsu yoo ta'e jechuudha. Kan namoonni gadhiisan safuu aadaa naannoo fakkeenyaaf aadaa naannoo jiraatanii sanaa kan miidhoo ta'e namoonni dislaayik godhu jechuudha. Akkasumas aadaa yookiin immoo waan tokko kallattii garaagaraatiin amantii namaatti wantoota bu'an yoo namoonni dubbatan wanta akkasii irratti maal ta'a namoonni dislaayik godhu jechuudha. Kanaaf warri creatorii taatan safuu uummata naannoo irraati yookiin aadaa naannoo sanaa cabsuu irraati of eeggachuun isinirra jira jechuudha. Shanaffaa irratti immoo afaan naannoo tokko yoo hin beektan ta'e fakkeenyaaf amma waan tokko sarchi gootanii wanta sarchi gootan sana afaan fakkeenyaaf ingiliffaan sarchi gootanii naan ingiliffaan osoo hin taane namni sun garuu mata duree isaa ingiliffaan isiniif kaa'ee gaafa isin keessa galtan garuu afaan biraatii yoo ta'e yeroo sanatti gaa dislaayik ta'a jechuudha. Kanaaf illee akka kanatti viidiyoon dislaayik ta'uu danda'a jechuudha. Shanaffaa irratti kan isiniif kaasu viidiyoon persentiin baay'ee iyyuu natti fakkaata kan dislaayik ta'uu naaffaatiin.
Gaafan inaaffaa isiniin jedhu namoonni tokko fakkeenyaaf amma yoo namni tokko baay'ee guddatee YouTube'n isaa baay'ee guddaa ta'e akkasumas immoo yoo isaan viidiyoon isaanii view guddaa qabaate wantoota garaagaraa namoonni sun kontentii isaan qopheessan quality yoo qabaate namoonni tokkotti naafu. Saatii kanarraati gaa kan isaan dislike gochuu hin danda'u jechuudha namoonni. Kanaaf akka kanatti illee ilaaluun sun jira. Kan biraan afaaniin wal qabatee biyyaan wal qabatee fakkeenyaaf Keenya viidiyoon sun warra Keenyaatti hojjetamu ta'ee ati Itoophiyaa teessee ilaalta ta'ee warri Keenya maaliif Itoophiyaa caalottee inaaffaatiin akkas gochuu dandeessaa. Afaan tokko maaliif afaan tokko caalottee dislike gochuu dandeessaa. Kanaaf kallattii kanaatiin gaa dislikein uumamuu danda'a jechuudha. Kanaaf kana fakkaata jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin namoonni YouTube irratti viidiyoo dislike godhu. Tolee itti fufee immoo akkuma waadaa isiniif galee YouTube irratti baay'ee dislike guddaa argachuudhaan kan record addunyaa irratti qabatee jiru kun akkuma argitanii viidiyoo kanadha jechuudha. Kunis viidiyoon kun kan gadhiifame YouTube'dhaanidha jechuudha. YouTube'tti gadhiisee 2018 gadhiifame akkuma argitan view miliyoona 207 qaba. Akkuma argitan immoo dislike almost miliyoona 18 qaba. Like immoo miliyoona 3 qaba jechuudha. Record addunyaa qabateera jechuudha. Kun hamma ammaatti jechuudha. Kanaaf kunis maalirraa akka ta'e hin beeku garuu viidiyoon kun akka ilaaletti YouTuberoota gurguddoo addunyaatti walitti qabamee iddoo kanarratti hojjeteera jechuudha. Egaan dhumarratti immoo kanan isiniif kaasuu YouTuberoonni afaan Oromoo taatanii kallattii garaagaraatiin hojjetaa jirtan viidiyoo gadhiisaa jirtan guyyaarraa kana booda jechuudha. Viidiyoo koo irratti yeroo hundumaa viidiyoo koo tokko viidiyoo koo irratti nama tokkoon rekoomandii godhaa jechuudha. Maaliif afaan Oromootiin wal jajjabeessuun akka jiraatuufi. Kanaaf namoonni YouTube qabdan ofii keessaniiti jechuudha. Commenti jalatti naaf barreessitu ani immoo viidiyoo YouTube keessan checking godhaa jechuudha. Tokkoffaa wanta isin beekuu qabdan iddoo kanatti kan namoota akka ilaalaniif yookiin immoo recommend yookiin immoo isiniif beeksisu YouTube'n keessan tokkoffaa contentiin isaa percentiin 90-80 ol kan mataa keessaniin hojjetame ta'uu danda'u qabaachuudha. Maaliif namoonni garaagaraa wanta garaagaraa kan namni hojjete diraamaa ta'uu danda'a, baacoo garaagaraa kan namni kanaan dura hojjetame fuudhanii YouTube isaanii irratti upload godhu, sirbas ta'uu danda'a, faarfannaa garaagaraa ta'uu danda'a, lallaba wanta barsiisa garaagaraa ta'uu danda'a. Kanaaf isa kana kan namni kan namaa yoo fuudhanii irratti fe'anii chaanaalii isaanii irra jira ta'e isa kana recommend isiniin godhu yookiin immoo isiniif hin beeksisu. Kana waadaa isiniif gala YouTube keessan nan ilaalaa garuu immoo kan isiniif beeksisu namoota ofii isaaniiti YouTube isaanii ofii isaaniiti hojjetanii ofii isaaniiti viidiyoo hojjetan malee namoota kan namaa gadhiisaniif adda kanatti recommend hin godhu. Kanaaf isinii kan sirraa eegamu maqaa YouTube keessanii commentii irratti naaf barreessaa isiniin jedha. Viidiyoo kana yoo jaallattan like gochuu hin dagatinaa. Yeroo dhufutti immoo sagantaa bareedaa biraatiin walitti deemina. Hordofuu keessaniif baay'ee galatoomaa. Warri Shimee argitan dhuftanis baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Warri haaraa taatan YouTube koo subscribe gochuudhaan gara maatii kootti dabalamaa isiniin jedha. Baay'ee galatoomaa. Nagaan tura.